Hacee jechuun Oromoo miliyoona 60 jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa jechuun kan ummata Oromoo ijaaf gurra ummata Oromoo jechuudha. Hacee akkasitti fudhadha. Haceen kan Shawaati, haceen kenna, haceen goota kennatanii warri Shawaallee maxarratti laqqabatan gurratti laqqabatan Hacaaluu lafa gadi kaaya. Hacaaluun keessanii miti. Hacaaluun kan gandaati miti. Hacaaluun kan Shawaati miti. Hacee jechuun siigalee hacee jechuun Oromoo miliyoona 60 ijaaf gurra Oromoo jechuudha. Sinigale gaafa cenjirraa jirtu jedhee sin kakaase gaafa cenqeerroo ferroo jedhee maqaa isinitti baase. Oromoo miliyoona 60 lafa raasee bar Shawaa qofa lafa Shawaa ka'aa isiniin hin jenne bar Shawaa dhanna dhagaa isiniin hin jenne bar. Sinigale yoo irratti duultanillee nama tokko irratti duula. Goota ija barbadaa achii kaastanii ajandaa jijjiiruudhaaf ajandaa godhuudhaaf as yoo baastan kan ta'u ta'e dhugaa yoo jiraate jechuudha. Yoo dhugaan jiraate dhugaarra dhaabbannee dhugaa jirtu walitti himnee nama hacee gad deebise dhugaa isiniif deebisnee dhugaa keetiin wal jalaa kabanyaa jechuudha. Arrafamti warra mancaatu lama arrafamee asli isin arrabsee miti asli isinitti arrabsiisan seeraan himattanii seeraan isinii gaafatame seeraan abbootiin qaamni ilaallatu isinii fixuu ni danda'u. Asli yoo barbaadan arrabsuu dandeettan kaleef dhengada kunoo gaggargalchitanii akkuma inni jedhe dhagaa mukatti guuraa jirtan akkasitti arrabsa. Isinii galee ana yoo na barbaadan ganna gargalchaatiin akkasitti nama tokko arrabsa nama dhuunfaa tokko arrabsa jechuudha. Asli jechuun nama dhuunfaate bar asli jechuun nama beekumsi isaa parsantii 100 keessaa yookaan 10 yookaan 90 qabu qofaadha bar hacee asli jechuun of tokko bakka bu'aa malee ganda tokko bakka bu'aa hacee asliin jechuudha. Kanaaf ajandaa kana nurraan jijjiirina. Please gaafa adii uffanna adii dubbanna jennee adii isin wajjin uffanne adii isin wajjin dubbanne isin wajjin dhaabbanne san taakoo mata sanitti taanee dudda duubatti deemne. Har'allee isin jechuudha nu wajji dhaabbattanii masgiida keenya kan diigame akka itti diigamee fi bakka itti diigame akka deebi'ee abbichi masgiida san deebise harka saniin deebisee akka ijaaru nu faana dhaabbachuu qabdan. Namni laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah funyoo waliin qabdan ammoo waa'ee biraa dhiiftanii gara masgiida keenyaatti deebine wal arrabsanillee wal jeeqanillee wal qeeqanillee hin gaya. Qoosaa Hacaaluu kanaafi qoosaa gootota biraa qoosaa gootota dhumanii lafa kenne gara masgiida diigameetti deebine waliigallee harka wal qabannee kallattii takkarra haa imallu kallattii takkarra haa deemnu siniin jira. Ani dhaamsi kiyya kanuma Hacaaluu jechuun wallaahi billaahi namni Hacaaluu Hundeessaa jibbu inuma hin jiru addunyaa kanarra inuma maraattuu fi naafxanyaa qofatu Hacee Hundeessaa jibba akka yaada sabboontuutti akka yaada Hacaaluu Hundeessaatti akka yaada sabboontuutti dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha. Kanaaf piliis wal faana haa deemnu. Wala kabanyu wala dhageeffannu wal faana adeemnu dogoggorri yoo jiraate dogoggora sana sirreeffannu dogoggorri ni jira dogoggora san namoota dogoggora san sirreessanitti himne dogoggorri sun akka sirraa haa taasifnu dogoggorri jira ta'e taana eenyutu dogoggora san sirreessuudha ilkee fi arrabni walitti bu'aa bar namaa miti ilkee fi arrabni kun wal tuqee walitti bu'aa dogoggora jiru san haa sirreessinu haa sirreeffamu akkamitti sirraa dogoggorri sirreessuun haa jennu ani kanuma dhaamsi kiyya piliis masgiida diigameef waan biraa jidduu fiddanii ajandaa kana nurraan jijjiirina. Ammas diigamaa jira. Hin dhaabanne masgiida diiguun. Kalees eengaddas diigamaa jira. Hin dhaabanne masgiida diiguun. Maaliif akkas ta'e masgiida diiguun bardhaloota kaleetii hanga har'aatti masgiida diiguun mootummaa kufaa darbarratti masgiida diiguun ustaasa hidhuun haraarsuun har'aa miti bar Generali hanga har'aatti bulchan kana keessatti mootummaa hanga har'aatti ittiin bulle kana keessatti masgiida diiguuf gubachuun kama miliinikii irraa dhaabbatee hanga har'aatti as ga'e bara miliiniki bulchuu keessatti masgiida waaqoo guutuu bara miliiniki shintibeeti yookiin hammaama godhabittee itti fayyadamaa ture har'a kun ammoo firfirsee diiguu gubutti jira. Abiy Yurga dhufee aangoo tana qabatee masgiida meeqa diige ilmaan Oromoo masgiida meeqa diigame ilmaan Oromoo masgiida meeqa gubate ilmaan Oromoo. Please baakacho of dudda duba deebi'a dhaabbadha waan irra jiru kana laala. Maaltu ta'ee maaltu akkas ta'eera namni tokko gaafa waa irraa tuqaman namni tokko gaafa waa irraa badan miira keessa galee ka'ee yoo dubbatu namicha san tokkicha qofa laalteetiin ati gandee gara gandaati fi gandatti hin galchini si galee gandatti hin galchini kanaaf dogoggora jiru ni sirreeffanna dogoggora jiru wal sirreessina. Hayyuu gadi garagalchuuf hayyuu tuquudhaaf madaa qabna madarratti ashawaa nurratti naquuf hin deemina madaa kana tuttuutanii bar hacee wannas fiddaniifam hacaalurraa namni hinafu hacirraa namni hinafu dhagee hacee yoo haceetu gadi garagal hacirraa eenyu yoo hafuu hin danda'u ajandaan kun gaafa san babal'atee gara biraatti jijjiirama ilmaan Oromoo namni gaggaragalchellee yoo jiraate namicha san dhaxxanii kaastanii sinigala kaastanii namicha san gorsuudha. Kana please paakacho nurraa waan kana nurraa dhiisaatiin gara masgiida digeetti nu deebi'a wal arrabsitanii hin gaya ummanni mancaatu lama quuqamas yoo qabaatan ummanni mancaatu lama yoo badis isinitti balleessanis jiraate abbootiin seera waan kana dubbatan isiniif haa fixanii isiniif haa dubbatanii
Sinigalamit dura jalqaba diigamni masgida kennaa nurraa haa dhaabatu. Jalqaba diigamni masgida kana bakka haa godhatu. Abbaan masgida kana diige gadi bahee haa dhaabbatu. Tolee sinirraa dhaabeen jira. Ayyee galatoome hedduu takka keerii itti fufi. Keerii itti fufi. Wani Itti fufi. ishi galatoomii paakii alaka kiyyatti naasiroon yaada kiyya bal'isee dubbatee jira. Garuu kan itti dabaluu barbaadu alaka intala amantaa islaamaa hordoftuutti takka ajandaan amma dhufe Oromoon tiktokii kanarra gandaan yoo ta'e wal cicciranii wal arrabsaa oolu waan beekamaadha. Garuu ammoo nuti akka islaamaatti kan gaafataa jiru masgiidni keenya maaliif diigame? Erga diigamuun isaa hin hafne immoo mootummaan maaliif nuti majlisa qabna? Majlisa kana dhaabbachuudhaafi Muslimni aarsaa baay'ee itti kaffalee jira. Dhiigni itti lola'ee jira. Itti hidhamanii jiru. Waan baay'ee itti kaffalamee majlisni dhaabbatamee jira. Nuti ammoo kan dhaggeeffannu majlisa. Majlisa tuffii majlisaaf mootummaan qabu ramadaana tokko jedhamee Oromiyaa keessatti gaafa masgiidni diigamu majlisni xalayaa barreesseeraaf mootummaaf jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif xalayaa barreessee deebii dhoowwateera. Lammaffaa irratti masgiidni gaafa diigamu diigimsi gaafa baay'atu mootummaa Itoophiyaaf xalayaa barreessee deebii dhoowwate. Majlisni nuti kan dhaggeeffannu majlisa waan ta'eef majlisni akka inni deebii dhoowwate gaafa himu uummanni musliimaa bakka jirtu sagalee isaa dhageessise. Nuti lafa kaanee callis miti kan sagalee keenya ji'a lama deemuuf ta'a kun jechuudha. Ji'a lamaan kana hunda obsineeti kan sagalee keenya dhageessisne jechuudha. Akka Oromummaa waliin qabna. Akka Islaamummaa garuu Islaama biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessa qofaa mitiiti Araba jinni jaan kaasiin jettan marti ilma musliimaadha taanaan waliin qabna jechuudha. Muslimummaa waliin qabna, Islaamummaa waliin qabna. Kanaafiyyuu eenyu duukaalee tokko taane sagalee keenya ni dhageessifna. Yeroo sagalee keenya dhageessisnu kanatti immoo nu gargaartanii nu wajjin sagalee nu dhageessistu tanaan hayyee ni deemna wal duukaa. Garuu ammoo ajandaa gandaa fiddanii akka wanti kun uummanni kanaan ajandaa gandaatiin ganda keessa galee akka ajandaa gandaatiin butamne akka ajandaa masgidaa hin gaafannee fi fiddan taanaan waan kufaati kun. Waan aan akka intala islaamaatti waan isinirraa hin fudhannedha. Maaliif dhuunfaatti illee namni dhuunfaan gaafa wal arrabsu miidiyaa kanarra gandatti galtanii nama gandaan wal arrabsu gandatti galtanii nama goota hayyuu qabsaa gandaaf hin qabsoofne gandaaf wareegamne Oromoof Oromiyaaf wareegame nama gargaragalchanii gubdanii arrabsaa turtan waan ta'eef sinduukaan yeroo kiyyan gubu. Garuu ammoo nuti akka keenyatti ajandaa kana akka haaraatti kan nu fiddan kanaaf hidhataanaan galatooma. Lammaffaa irratti ammoo akka amma surraa caaluu galagalee surraa caaluu gombifamee arrabfamee jedhama. Nuti maaf hin agarree miidiyaa kanarra jirra. Namni suuraa caaluu galagalchisuun eenyu maaliif dhokate? Maaliif hin ba'u? Inni suuraa caaluu galagalcheera jedhamee inni irraa odeeffamu sun mucichisuun eenyudha? Fidaatii inni Oromoo ol miti. Namni kamiyyuu miidiyaa kanarra jiru ilma Oromoo ta'e Oromoo ol miti. Oromoo gadidha malee. Dhufee miidiyaa kanarra taa'ee eenyudha dubbadha haafinnu dhiifamaa gaafachisnu. Ajandaan Hacaaluu kanaan haa cufamu. Bakka eenyummaa nama sanaa nu fidaa nutti himaa jechuudha. Kanaaf dhiifama gaafate ajandaan karaa Hacaaluu dhufee karaa Hacaaluu ajandaa suura Hacaaluu gombifamee arrafameera jedhamee sun mucaa fidaatii asirratti dhiifama haa gaafatu. Suura Hacaaluu galagareera Hacaaluu arrafameera jechuu qofa osoo hin taane namicha galagalchee sana nutti himaa haa dhufu dhiifama haa gaafatu. Ajandaan Hacaaluu akkanatti haa cufamu. Gandaan immoo feetan wal nyaadha. Yoo wal argitan illee waltuma maaliif amala keessan? Gandaa wal arrabsuun amala keessan. Ajandaa tokko gaafa jaarsummaa baratanii maaki jaarsummaa nama tiktokii kanarraa balleesse
jaarsummaa baratanii gaafa Harargee fi Arsii jettanii Harargee Jimma Wallagga jettanii wal arrabsitanii jaarsummaa baratanii jaarsummaati akkanas hin godhaa jira jaarsummaan kanaan booda ilmi Oromoo tokko jaarsummaa kottaa Oromoo walitti qabamaa jedhee isinii taa'u hin jiru yoo barbaadanuu lafatti gabbu'aati gandummaa wal ajjeesaa wal tumaa wal qalaa garuu namicha suuraa caaluuf garagalchi jettanii immoo fidaatee as dhiifamaa gaafatu akka gandaatti immoo feeta wal tumaa wal arrabsaa oola. Akka gandaatti wal arrabsaa oolaan isiniif ta'an qabuun jedha maakii kanuma yaanniki. Okay, anilleen ba'uuf hin deema. Gaaffiin isin gaafadhe ammallee irra deebitee keeriilleen isinimtee jirti. Gaaffiin tiyya warroota Haacaaluu Hundeessaa arrabsee jettan. Anilleen uummanni Oromoo gabbee Haacaaluun arrabsamee jannaaniif irraa dubbadhee malee ijaan hin agarre ilmi namaa waan ijaan arge dubbata. Saniifuu yoo kan hin jiraanne ta'e immoo ajandaan kuni mootummaan nuuf kenne jenju. Ajandaa kana namni akka itti wal fixuu fi akka masgiinni itti sagalee hin taa'amne waan yaadamee godhame. Isin galee uummata wal dhahuudhaaf waan godhame jecha yoo kan jiraatu immoo fida takkaagaa miidiyaa kanarratti gootota arrabsaman keessaa abbaan Jifaarillee akkuma reefu isin jirre isin deebi abbaan Jifaarillee arrabsamee jira. Jeneraal Waaqoo guutuu akkasuma Jaarraa Abbaa Gadaa akkasuma. Gaafa arrabsame warra arrabsee jee caala warra arrabsameeti miidiyaa kanarra deemu ture jechuun hundi isaanii poost godhanii abaaruu turanii arrabsu turanii kabeeku afaan beekuun kabeeku abaarsaan kabeeku garagalchuudhaan miidiyaa kanarra deemu ture jechuudha. Arrabmoo warra Haacaaluu Hundeessaa arrabse eessa kutan miidiyaa kanarra deemaa hin jiran yoo jiraate maali poost hin godhinaa ilaamaa poost godhaati namoota san tarkaanfii irratti fudhannaa jechuudha. Isin galee gabbee Haacaaluu akka dhiifama gaafatu yoo hin gaafanne immoo abaarsa hundi keenya gara amantii qabnuun ni abaarra nama san sababni isaa namni suni wal dhabbii uummata jidduutti waan buusaa jiruuf. Okay? Akkasi jechuun kana gaaffiin kiyya yoo sheer naa godhaa keessaan takkiin immoo nayaama koomantii jalatti. Kana gaaffii naan isiniif qabu. Yoo wanti daaf jiraatte Nasree anis ba'uuf deema. Mama waan jedhan qabu yaada biyya goola meera. Hayyee bakka nagaan turaa hundi keessanuu.